Hayyee saayinsii waliigalaa kan kutaa torbaffaadhaa jechuudha. Ibsaa isaa isiniif qabadheetan dhiyaadhee jira. Mee nu hordofaatii bakka gaafiin jirtutti yookiin bakka isin dhibdetti gaa koomentiidhaanis nuuf barreessuu hin dagatinaan isiniin jaa. Boqonnaan sadii sila waa'ee elementoota, waa'ee koompaawundootaa fi walnyaatinsa keemikalaa kan jedhu gaa kan ilaallu tahaa jechuudha. Asitti gara elementoota fi iddobeewwan isaanii jedha. Elementoota fi iddobeewwan isaanii akkasuma elementoota beekamoo waan jedhamutu jira. Dursa otoo gara sittiin dhufinii as nama tokkotu jira. Nama beekamaa faazarii keemistirii abbaa keemistirii jedhamuudhaan nama beekamu. Innis keemistiriin hanga jaarraa 17ffaatti akka saayintistiitti yookiin akka saayinsiitti hin fudhatamne ture. Abbaa keemistirii jedhamee kan waamamu dhalataan biyya Faransaay Antoine Lavoisier jedhamu keemistoota warra jalqabaa keessaa isa tokko yoo ta'u, innis yaadota tatamsa'an walitti qabuudhaan keemistiriin akka saayinsiitti akka qo'atamuuf karaa nama baneedha. Maqaa elementoota kaarboonii, haayidroojinii fi oksijiiniidhaas moggaasee ture jechuudha. Inni elementoota kanneen namni argate isa jechuun ni danda'ama jechuudha. Kaarboonii, haayidroojinii fi oksijiiniidha. Bishaan koompaawundoota elementoota haayidroojinii fi oksijiinii ta'uu isaallee nama dhugoomse jechuudha. Bishaan koompaawundii elementii haayidroojinii fi oksijiinii ta'uu isaa nama dhugoomsedha. Akkasuma gahee oksijiinii gaheen oksijiinii cirratti maali? Gaheen oksijiinii fakkeenyaaf boba'uudha. Akkasuma hargansuudhaaf illee kan fayyadu ta'uusaa. Akkasuma elementiin saalfarii illee nama abuure jechuudha yookiin nama argateedha. Kana qofaa miti waa'ee seera walgitaa hangaa ilaalchisee seera walgitaa hangaa nama kaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf seera walgitaa hangaa keessatti yaadota gurguddoo sadiitu ture. Yaadota gurguddoo sadeen sanillee nama ibsee jechuudha. Fuulduratti kan itti dhufnu ta'a. Akkasuma argannoon Lavoisier kun saayinsii ammayyaatiif illee bu'uura kan ta'edha jedha. Bu'uura kan ta'edha. Gaheen yookiin shoorri inni taphate baay'ee olaanaadha jechuudha. Kanaaf abbaa keemistirii jedhamuudhaan beekama jechuudha inni kuni. Kabiraa elementootaa fi iddobeewwan isaanii yoo ilaallu elementootaa fi iddobeewwan yoo jennu elementoota beekamoo fakkeenyaa asitti jiru. Hiika elementii jedha. Gocha sadiitu qaba kana keessatti hiika elementii akkasuma elementoota beekamoo tokko tokko tarreessuudhaan akkaataa argamaa fi moggaasa isaanii mee ibsi jedha. Gocha sadiitu qaba kana keessatti hiika elementii jechuun elementoonni wantoota qulqulluu keessaa tokko ta'anii kan atomii gosa tokko qofa irraa ijaaramanii jechuu ni dandeenya. Elementiiwwan jennuun albuudota adda addaati. Faalkaalee garaagaraatiin argamuu danda'u. Faalkaa jajjabootiin, faalkaa dhangala'ootiin, faalkaa gaaziitiin argamuu ni danda'u. Elementoonni sun amma akkasuma sibiilaa fi garii sibiilaa inneetis gara sadiitti qooduu ni dandeenya. Isaanuma sanayyuu jechuudha mala isaan calaqqisan irra dhaabbanneeti. Elementoonni sunniin kan bakka garaagaraatti qoodnu kun atomii gosa tokko qofarraa ijaaramuu isaaniiti. Atomii kaarboonii, atomii adda addaa kanuma gosa takka mataa isaanii jechuudha. Elementiiwwan jedhamu atomii gosa tokkorraa kan ijaaramtudha jechuudha. Kabiraa elementoota beekamoo fakkeenya kan akka soodiyeemiidha, kan akka almuuneemii, maagniziyeemiidha, kan akka ayiranii kunniin elementoota beekamoodha jechuudha. Akkasuma elementoota akka saalfarii jira, kan akka naayitiroojiinii jira. Kun hundinuu elementoota beekamoodha jechuudha. Gara ibsa isaatti yoo dhufnu elementoonni tokkoon isaanii maqaa mataa isaanii qabu jedha. Likki elementoonni hundinuu maqaa mataa isaanii qabu. Maqaa walii hin qabanii. Maqaa kanas kan argachuu danda'an karaa adda addaatiin. Maqaan elementoota kunillee karaa adda addaatiin. Kanaafuu maqaan elementoota madda garaagaraa qaba. Maqaan elementoota kunis tokko jechoota Giriikii, Laatinii fi Jarmanii kan ta'e jechoota Giriikii irraa akkasuma ammas Laatinii jechuudha. Laatinii yookiin Jarmanii kan amaloota isaan qaban akkasuma biyya itti argaman yookiin nama argisiisaniin irratti kan hundaa'udha maqaan isaanii jechuudha. Maqaan muraasni immoo seenaa qaroomina durii Giriikota fi Roomaanotaan kan wal qabatudha. Maqaan elementoota kanneen muraasa jechuudha kanneen birooti. Maqaan elementoota tokko kan moggaafame maqaa biyya keessatti argamanii irratti hundaa'uudhaan innis fakkeenya yoo fudhanne elementiin Ameerikeem jedhamtu biyya Ameerikaa irraa moggaafame.
Elementoonni biroo ni jiru immoo maqaa saayintistiitiin kan argatames ni moggaafaman. Fakkeenyaaf Einsteinium kan jedhamu. Einsteinium kan jedhamu fakkeenyaaf maqaa saayintistii beekamaa ta'e Albert Einstein irraa kan moggaafamedha jechuudha. Maqaa saayintistoota irrallee dhaabbatame elementoonni maqaan isaanii moggaafaman ni jira jechuudha. Elementiin Plutonium jedhamus immoo pilaanetii Pluto irraa kan moggaafamedha jechuudha. Kan wanta pilaanetota irraa moggaafamuudhaan kan argamanis ni jiru. Kun egaa maqaa elementii ta'uu danda'a, maqaa biyyaa ta'uu danda'a, maqaa saayintistoota irra dhaabbatamee moggaafamuu danda'a maqaan elementootaa jechuudha. Kabiraa iddobeewwan keemikaalaati. Maqaan elementoota qubee tokkoon iddobeewwan keemikaalaa kana keessatti egaa maqaan elementootaa fakkeenyaaf maqaan elementootaa jechuun iddobeewwan keemikaalaa kana keessatti maqaan elementoota qubee tokkoon yookiin lamaan gabaabsanii barreessuun iddobee keemikaalaa jedhama. Maali iddobee keemikaalaati jechuun fakkeenyaaf bakka kanatti? Iddobee keemikaalaati jechuun maqaa elementoota qubee tokkoon yookiin qubee lamaan gabaabsanii barreessuutu iddobee keemikaalaa jedhama. Gama biraatiin iddobeewwan atomaawaa karaa gabaabaa elementoonni yookiin atomoonni elementii ittiin bakka buufamanidha. Maali iddobeewwan atomaawaa jechuun karaa gabaabaa elementoonni yookiin atomoonni elementii ittiin bakka buufaman jechuudha. Fakkeenyaaf iddobeen keemikaala oksijiinii O'dhaan bakka bu'a, zinkiin Zn'dhaan bakka bu'a, ayiraniin Fe'dhaan bakka bu'a jechuudha. Maqaa elementoota guutuu barreessuun keessattuu erga koompaawundiin uumamee booda walxaxaa fi baay'ee rakkisaa waan ta'eef saayintistoonni iddobee keemikaalaa fayyadamuudhaan kan isaan filatanii. Kana yeroo jennu egaa iddobeewwan tokko elementii tokko qofaaf dhaabbata. Iddobeen tokko elementii tokko qofaaf dhaabbata. Likki iddobeen tokko elementuma tokkoof dhaabbata. Kanaafuu elementoonni garaagaraa lama iddobee wal fakkaataa ta'e qabaachuu hin danda'an gonkumaa. Maaliif jennaan elementiin tokko yookiin iddobeen tokko elementii tokko qofa waan bakka buuf elementoonni garaagaraa lama maqaa tokko waliin qabaachuu gonkumaa hin danda'ani. Guutuu addunyaa irratti elementoota wal fakkaataaf iddobeewwan wal fakkaataa ta'anitu hojii irra oola. Oksijiinii yoo jennu oksijiiniin akka aalamaatti oomumaan bakka bu'a jechuudha wanni hubannu. Kanaafuu saayintistoonni addunyaa guutuu keessa jiran hundi itti walii galuu ni danda'u jechuudha. Elementoota kanneeniin itti walii galuu ni danda'u jechuudha. Kabiraa iddobeewwan keemikaalaa barreessuu jedha. Akkamitti barreessina? Iddobeewwan keemikaalaa jechuun maqaa elementoota qubee tokkoon yookiin qubee lamaan gabaabsanii barreessuu yommuu ta'u, akkamitti barreessina ishee? Iddobeewwan elementii qubee tokko qofa yoo ta'u, yeroo hunda qubee guddaadhaan barreeffamedha. Yoo qubeen inni itti barreeffamu qubee tokko ta'e iddobeewwan keemikaalaa jechuudha kan elementiidha. Yoo qubee tokko ta'e qubeen sun maal ta'a? Qubee guddaadhaan kan barreeffamudha. Yoo qubee lama ta'e garuu qubeen inni duraa yeroo hunda qubee guddaadhaan yoo barreeffamu inni lammaffaan immoo qubee xiqqaadhaan barreeffama jedha. Fakkeenya yoo fudhannee inni qubee takkaa kakkanaati. Fluorine kan jennuun kana jechuudha. Qubee guddaadhaan barreeffama. Inni qubee lamaa immoo fakkeenya kakkanaati. Kaalshiyeem kan jennuun kana jechuudha. Siin qubee guddaa, aan qubee xiqqaa jechuudha. Akkanatti barreeffama jechuudha. Fakkeenyaaf iddobeewwan hiiliyeemidha, He'dha. Haan guddaadha, E'n ammoo maalii qubee xiqqaadha jechuudha. Malee akkanatti hin barreeffamu. Akkana guddatee yookiin qubee xiqqaa fi guddaa jedhamee bifa kanaan gonkumaa hin barreeffamu jechuudha. Qubeen duraa qubee guddaa, kattaanu qubee xiqqaadhaan barreeffama. Akkuma waliigalaatti qubeen jalqabaa iddobee elementii tokko maqaa elementichaa agarsiisa. Akka waliigalaatti qubeen jalqabaa iddobee elementii tokko maqaa elementichaa agarsiisa. Akka waliigalaatti elementoonni maqaan isaanii qubee wal fakkaatuun eegalaniif qubee dabalataa lammaffaan ni dabalama. Fakkeenya iddobeen kaarboonidha. Kan kaalsiyeemidha immoo C fi E'dha jechuudha. Asitti immoo isaan lameenuu caacaadhaan eegalan. Garuu kaarboonii fi kaalsiyeemii kan jennu kanarratti kaarbooniin caa qofa yoo ta'u kaalsiyeemii maaliin irraa adda ba'ee E xiqqaa dabalatee jechuudha. Qubeen duraa guddaa, qubeen itti aanu xiqqaa jechuudha.
iddobeewwan elementoota hedduun isaa maqaa ingiliffaa irraa kan fudhatame yommuu ta'u haa ta'u malee elementoonni muraasni durirraa jalqabee kan beekaman iddobu'een isaanii maqaa laatiin irraa kan fudhatamedha. Kan maqaa ingiliffaa irraa fudhatame daarektii maqaa maqichaa fi elementiin sun wal fakkaata. Inni maqaa laatiin irraa fudhatame immoo maqaa fi elementii sun gonkumaa kan walitti hin deemne jechuudha. Akka kanaas irraa hubanna. Iddobeewwan akkanaa kun maqaa ingiliffaa irraa qubee tokkos qabaachuu dhiisuu ni danda'a. Gabatee 3 takka keessatti iddobeewwan keemikaala elementoota beekamoo tokko kan qubee jalqabaa maqaa isaanii ingiliffa qofaan barreeffaman kennamanii jiru jedha. Fakkeenyaaf fudhannee iddobeewwan keemikaala elementoota beekamoo tokko kan qubee jalqabaa maqaa ingiliffaa isaanii irraa fudhatame yoo fudhannee maqaan elementii jalqabaa maalidha? Haayidroojiinii, oksijiinii, filooriinii, salfarii, kaarboonii, naayitiroojiinii, ayoodiinii, biroomiinii, foosfarasii jedha. Elementoonni kun hundinuu elementoota qubee takkaan eegalanidha. Maqaa elementichaa afaan ingiliffaatiin jedha isa kana keessatti akkuma agartanii inni duraa kuni maqaa afaan ingiliffaatiin iddobee isaaniiti kunis asitti kan inni agarsiisu kun ammoo maqaa elementii afaan oromootiin isaan kana yoo ilaallu jechuudha. Asitti haayidroojiin kan jedhu kun asitti H dha. Oksijiin daarektii maalii wajji wal fakkaata? Maqaa elementiitii fi iddobee wal fakkaata jechuudha. Iddobeen elementoota tokko maqaa ingiliffaa irraa kan fudhatamanii fi qubee lamaan bakka bu'an ni jiru. 3 kana keessatti illee kun akkuma arginu maagneeziyam, kaalsiyam, aluminiyam, kilooriin, booroon, zink, silikoon, helium, beryllium, neon, argon isaan hundinuu qubee 2 jechuudha. Qubeen duraa qubee guddaa, qubeen ittaanu qubee xiqqaa jechuudha. Iddobeewwan keemikaalaa iddobeewwan elementoota tokko maqaa isaanii ingiliffaa wajjin hariiroo hin qaban jedha. Kun kan ta'eef iddoo bu'eewwan elementoota kanneenii maqaa afaan laatiin yookiin afaan biroo irraa kan waan fudhatamaniifidha. Gabatee 3 keessatti fakkeenya iddoo bu'eewwan elementoota kan afaan laatiin irraa fudhataman tokko kennamaniiru jira. Asi kuno yoo fudhanne soodiyemii, potaasiyemii, aayiranii, kooperii, silverii, tiinii, warqii, liidii isaan kunniin iddobeewwan elementoota kan maqaan isaanii afaan laatiin irraa fudhatamanidha jedha. Iddobee ofii jechi walitti hin deemu jechuudha. Maqaa elementichaa afaan ingiliffaatiin yoo ilaalamu soodiyem jedha. Sodium, potassium, iron, copper, silver, tin, gold, lead kan jedhudha. Afaan laatiin irraa nitrium, calcium, ferrium, coperium, argentum, stanium, aurum, plumbum kennuun jechuun liidii jechuudha. Akka kanatti maqaa fi iddobeewwan isaanii wal fakkaata jechuudha, waliin fakkaatan jechuudha. Asirraa hubannaa maqaa ingiliffaatiin kan moggaafamee fi iddobeewwan kun asitti waliin fakkaatu jechuudha. Kabiraa gocha 3.2 kanneen armaan gadii irratti gareedhaan mari'achuun dareef gabaasaa jedha. Hiikaa iddobeewwan elementoota. Iddobeewwan elementii jechuun maqaa elementii tokko qubee tokko yookiin qubee lamaan gabaabsanii barreessuutu iddobeewwan elementii jedha. Iddobeewwan kennamerraa maqaa elementoota barreessaa jedha. Almuneemidha, baan oksijiinidha, caan meerkuuriidha, gooldi kan jedhaman san jechuudha. Akkasuma daan koopparidha, ammoo zinkeennan. Gaafin sadaffaa maqaa elementoota irraa iddobee isaanii barreessaa jedha. Iddobeen isaa booroonii kan jedhu kuni baa qofa booroon jenneetu musna. Fakkeenya akkana jechuudha. Inni aadha. Aan kun jechuudha booroon. Kanuma baan fluorine kanuma. Faan potassium kan jedhus kanuma. Daan iron kan jedhus kunis Fe(uma). Kaan ammoo maal jedhaa phosphorus kan jedhu ammoo phosphorus jechuun P dha jechuudha. Akkana. Gaafii meeqaffaadha? Gaafii sadaffaati. Iddobeewwan elementoota beekamoo tokko kanneen akka warqii,
ayronii, liidii, soodiyeemii maqaa elementoota isaanii waliin maaliif waliin simne jedha. Elementoonni kunniin afaan laatiinii irraa waan fudhatamanii waan moggaafamaniifidha wanni waliin fakkaanneef. Iddo bu'ichi afaan ingiliffaatii irraa kan fudhatamedha. Waan afaan laatiin irraa fudhatamaniif jecha isaan immoo waluma waliin fakkaatan jechuudha. Gara gilgaala 3.1 gaafilee armaan gadiitiif gadiitti kennameef deebii sirrii ta'e kenni jedha. Elementii jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaan kenni iddoowwan keemikaala elementoota maalii? Elementoonni garaagaraa lama iddoo tokko. Elementoonni garaagaraa lama iddoo bu'ee wal fakkaataa ta'e qabachuu danda'u maaliif? Elementoonni garaagaraa lama iddoo bu'ee wal fakkaataa ta'e qabaachuu danda'u maaliif? Gaafiidha. Akka waliigaltee iddoo bu'ee barreessuu iddoo bu'eewwan elementii pootaasiyeemii barreeffame isa kamidha jedha. Kan pootaasiyeemidha caadha jechuudha iddoo bu'een elementii jedhi. Akka waliigaltee iddoo bu'eewwan barreessuun iddoo bu'eewwan elementoota almuuneemii barreeffame isa kamii jedha. Almuuneem jechuun deebisaan kun oddaa kana jechuudha. Deebisaan daadha. Ka duraa qubee guddaa katti aanu qubee xiqqaadhaan barreessina jenneetu jirra. Kana kan pootaasiyeemidha caadha jennee kan almuuneemidha daadha jechuudha. Maqaan elementoota gabaabsanii barreessuu maaliif barbaachise? Sababni isaa haala salphaatiin waa'ee elementii sanii hubachuu kan nuti dandeenyuuf akka beekuu dandeenyuuf barreeffame. Biyyoota garaagaraa keessatti iddoo bu'eewwan jiran adda addaa jedha. Maaliif kan jedhu tokko maqaa elementii biyya saniitiin waan moggaafamuuf jecha maqaan biyyoota gosa tokkoo miti waan ta'eef jecha garaagarummaa uummataa jechuudha suni. Kabraa maqaa elementoota armaan gadii iddoo bu'eewwan isaanii barreessaa jedha. Maqaa elementoota armaan gadii yooniif kan barreessinu ta'e fakkeenyaaf hiiliyem jechuudha. Hiiliyem jechuun kana. Akkasuma ammas maaltu jira? Phosphorus kan jedhutu jira. Phosphorus jechuun qoigaa phosphorusii jechuun maali jennaan P'dha. Phosphorusii P'dha qabadhu. Akkasuma B'n kaalsiyeemii jedha. Kaalsiyeem jechuun Ca'dha. Kaalsiyeem jechuun Ca'dha jechuudha. Copper jechuun daan ammoo maali? Cu'dha jechuudha. Copper yookiin kana jechuudha. Warqee jechuun ammoo Au'dha. Au'dha jechuudha. Au. Okay. Inni biraa waa'ee sila biyyoota maqaa elementootaati. Maqaa elementoota kanneen daleeneetoo jirra. Kompaawundootaa fi foormulaa isaanii jedha. Kompaawundootaa fi foormulaa isaanii. Maali kompaawundii jechuun? Kompaawundii jechuun maal jechuudha? Kompaawundii jechuun wantoota qulqulluu keessaa tokko ta'ee kan atomoota elementoota garaagaraa lamaa fi lamaa ol of keessaa qabu jechuudha. Yookiin atomoota elementoota garaagaraa lamaa fi lamaa ol irraa adeemsa wal nyaatinsa keemikaalaatiin kan qophaa'u jechuudha jennaan. Fakkeenya kompaawundootaa kennuu jedha. Fakkeenya kompaawundiidhaa kennuu ni dandeenya. Fakkeenya soodiyem plus klooriin maal nuu kenna? Sodium chloride. Yoo sodium fi chlorine wal nyaate kompaawundii sodium chloride jedhamu kana nuu kenna jechuudha. Akkasuma kabira kompaawundoota biroo ni jira. Potassium chloride, potassium hydroxide akka fakkeenyaatti jechuudha. Garaagarummaa elementootaa fi kompaawundoota gidduu jiru ibsi jedha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru elementoonnis wantoota elementoonni illeen wantoota qulqulluudha. Kompaawundoonnis wantoota qulqulluudha. Garuu garaagarummaan isaan gidduu jiru kompaawundoonni atomoota adda addaa lamaa fi lamaa ol irraa qophaawa. Elementoonni garuu atomoota adda addaa lama qofa irraa uumamu jechuudha. Lamaa fi lamaa ol irraa uumamu.
sorry garaagarummaa elemantootaa fi compoundoota kan jedhu keessatti wanni adda baafannu maali compoundoonni atomoota adda addaa lamaa fi lamaa olirraa uumama wanti elementoonni garuu atomii gosa tokko qofarraa uumama jetta hiika compoundii boqonnaa lama keessatti barattee jirta sirri kan uumamne kana jechuudha compoundoonni elementoota gosa lama yookiin lama ol irraa kan uumamanidha elementoonni compoundoonni isaanii reeshoo murtaawaa ta'een wal nyaatinsa keemikaalaatiin kan wal fudhachuudhaan uumaman jechuudha compoundoonni fakkeenya compoundoota bishaan kaarboon daayoksayidii ashaboo nyaataa maagneeziyam oksayidii salfor kaalsiyem saalfeetii fi kan kana fakkaatan compoundoota kanneen kaawwannoo godhan jechuudha compoundoota kanneen